Hi, akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan derivative of product kan jedhu ilaalla jechuudha. Productii akkamittiin derivate gochuu dandeenya? Faankshinii tokko yeroo inni waliin baay'atee jiru jechuudha. Karaa biraatiin productidha yeroo jennu. Okay, let f be function k is constant. F ni functioniidha yoo jenne. K immoo f keenya maalidha jechuudha? Functioniidha jennee afran. F maal jechuudha? Functionii kan jennu yoo ta'e jechuudha. And K immoo constant yoo ta'e jechuudha. K constantidha yoo ta'e K derivative of K times F at A equal with what? K times derivative of F at A wajjin wal qixaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo faankshiniin tokko K'dhaan baay'atee jira ta'e jechuudha. K'dhaan baay'atee derivate gochuu dandeenya jechuudha. Derivate goone at A point A irratti derivate goone maal wajjin wal qixa jechuudha? Konstaantii kana keessaa baafachuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne konstaantii wajjin gochuu jennee, yoo barbaanne immoo konstaantii keessaa baafanne K times jennee derivative of F at A jechuu dandeenya. Konstaantii keessaa baasnee jechuudhaafi konstaantii dhuma wajjin bakka inni jirtu derivate gochuudhaaf wajjin wal qabataa jechuudha. For example, if we have 5x square 5x square qabna yoo ta'e jechuudha. Asitti 5 keenya maali jechuudha? Konstaantiidha jechuudha. 5 maalidha? Konstaantii. X square keenya immoo faankshiniidha jechuudha. Kana 5x square kana akkasumatti maal gochuu dandeenya jechuudha? Derivate gochuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne immoo 5 keessaa bakkeedhaan alattas baasnee maal gochuu dandeenya jechuudha? Derivate gochuu dandeenya jechuudha. Maal jechuudha kuni wal qixa taa'anii wajjin 5 keessaa as baasne x square maal gochuu dandeenya jechuudha? Derivate gochuu dandeenya jechuudha. Okay, asii isa kana 5x square yeroo derivate goonu asii 2 kana maal goona jechuudha? Gadi kuffisna. Gaafa innis jennu eenyuun baasna? 5 dhaan baasna jechuudha. Meeqa ta'a? 10 ta'a. Meeqa eenyudha jechuudha? 2 times 5 waan ta'eef x the power of 2 kanarraa meeqa hir'isna? 1 irraa hir'isna jechuudha. 2 minus 1 immoo meeqa jechuudha? 1dha jechuudha. Amma immoo gara kanatti dhufna. 5 jennee into kun egaa kanaan wal qixa ta'a jechuudhaaf. 5 jennee into x kan keenya asiin jechuudha. Kun as derivativeidha dhiifama. Derivate gochuu dandeenya. Seenuun jechuudha. Derivate gochuu dandeenya. Kanaafuu asitti tiu qabna. Tiu kana asitti gadi kuffisuu dandeenya jechuudha. Okay? Kanaafuu tiu jennee x the power of tiu minus 1. Tiu minus 1 jechuun meeqadha? 1dha. Kanaafiyyuu maal jechuun jechuudha? 2x jechuun inni jechuudha. 5 times 2x jechuun immoo 10x dha jechuudha. Therefore asitti kunis meeqa jechuudha? 10x dha. Kanaafuu lachiinsaa alatti baasnee yoo derivate goones yoo alatti baasuu dhiisnee achi keessatti derivate goones wal qixa nuu dhufaa jechuudha. Kanaafuu konstaantii yoo barbaanne alatti bifa kanaan konstaantii kana alatti baafachuu dandeenya jechuudha. Amma konstaantii ilaalaa turre K faankshiniidhaan yoo baay'isnedha jechuudha. Kan laalleem K'n F'dhaan yoo baay'ate derivate ta'e maal ta'a kan jedhudha. K keessaa baasuu dandeenya. Amma immoo yoo faankshini lama waliin baay'isne ta'e that means F times G yoo waliin baay'isne akkamittiin derivate gochuu dandeenya kan jedhu laallaa jechuudha. Okay. Kana jechuun maal jechuudha? Derivative hiika derivativeetiin maal jechuu dandeenya? Isee kana F times G A kana derivate gochuu jechuudha. Times A. Isa kana derivate gochuu jechuun jalqaba kana maal goona ittiin baay'isna. Kun eenyu wajjin wal qixadha jalqaba? F of A times G of A wajjin wal qixadha. Okay. Isa kana maal goona jechuudha? F of kana derivative kanaa jechuun F of F times G of X minus F of F times G times of A jenne A over X minus A wajjin wal qixa jechuudha. Okay. Kana jechuun ammoo akkuma nama isiniin jedhe isa kana ittiin babaasuu dandeenya jechuudha. That means F of X times G of X jechuun wajjin wal qixadha. Eenyutu kanaa wajjin wal qixa? Inni kun isa kanaa wajjin wal qixa jechuudha. Okay. Kanaa booda minus inni kunis akkasumatti adda adda baasuu dandeenya jechuudha. F of A times G of A jechuun wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Okay. Kanaa booda maal goona jechuudha?
over x minus a jechuu dandeenya jechuudha. Okay, isa kana maal goona? F of x times g of x kana gidduutti maal gochuu dandeenya jechuudha? F of x times g of x plus or dhiifama kana minus jennee minus f of a times g of x plus jennee that f of a times g of x jechuu dandeenya jechuudha. That minus plus yes minus see kanadha jechuudha. Isa kana finnee daballa jechuudha. Maali ta'a jechuudha? F of a times g of a gochuu dandeenya jechuudha. Over maalii qabna jala jechuudha? That x minus a jenna. That isa kana eessaa fiddee jechuu dandeessu. Isa kana zaata amma gaafa walitti daballee jennu asii minus f of a times g of x plus f of a times g of x. Kanaaf hundi kun maal ta'a jechuudha? 0 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu zaat nuyi immoo waan nu fayyadu waan qabuufi akkasitiin kenne wanti nuyi jijjiirama biraa wanti waan biraa irratti daballee jiru jechuudha. Zaat waan tokko irratti lakkoofsa tokko irratti 0 dabaluun isumadha waan ta'eef nu immoo 0 irratti daballe jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun 0 wajjiniin wal qixaa jechuudha. Isa kana immoo qofa qofaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. That f of x times g of x minus f of a times g of x jedhamiti asii pilaasii qabna. That x minus a kun lacheen isaaniitiif dhaabatte amma hundaaf dhaabatte miti. Kanaafuu over x minus a jechuu dandeenya jechuudha. That pilaasii kana finne pilaas jennee f of a times g of x minus f of a times g of a jechuu dandeenya jechuudha. That means times g of a jechuu dandeenya jechuudha. Over maalii qabna jechuudha? X minus a jechuudha. X minus a lacheen isaaniitiif iyyuu ni dhaabbatti waan ta'eef akkas goona jechuudha. Kanaa booda as ilaala. Asii g of x constant komanii qabna jechuudha. That asii fi asii wal fakkaataa qabna jechuudha. Kanaafuu g of x keessaa fudhachuu dandeenya. That g of x jennee into asii eenyuun qabna? F of x minus asii immoo eenyu tafee jechuudha? F of a tafee jechuudha. Okay, over maali jechuu dandeenya? Over x minus a gochuu dandeenya jechuudha. Plus asitti immoo eenyutu komanidha? That f of a nas jirti, asis f of a jirti jechuudha. Therefore f of a keessaa komanii fudhachuu dandeenya jechuudha. Times jennee g of x minus maali jechuu dandeenya jechuudha? G of a over maali jechuu dandeenya jechuudha? Over x minus a jechuu dandeenya jechuudha. Okay, hiikaa deriveetii jechuudha. F of x minus f of a over x minus a jechuudha. Inni kun jechuudha. Over x minus a jechuun eenyu wajjin wal qixaadha jechuudha. That g of x times kun immoo eenyu wajjiniin wal qixa jechuudha. That akka x'n keenya jechuudha. This x closer and closer to what? To 0. Akka x'n gara 0tti siqaa deemen kun immoo derivative of f at a wajjiniin wal qixa jechuudha. Plus jennee that f of a times g of x minus a over x minus a immoo eenyu wajjin wal qixa jechuudha. That hiikaa derivative as x closer and closer to 0 akka x'n keenya gara 0tti siqaa deemuuni inni immoo eenyu wajjin wal qixa? Derivative of g at a wajjiniin wal qixaa jechuudha. Okay, asirraa kaanii that f of f times g of a derivative kana wal qixa ta'a g of x times derivative of f at a, g of x times derivative of f at a plus f of a times g derivative of g at a jechuu dandeenya jechuudha. That gaafa akkamiin waan ulfaatu miti. Waan baay'ee salphaadha jechuudha. That kuni jalqaba function isa jalqabaa derivate godhan. Function lama toliin baay'ataa namti that kanadha jechuudha. Kana jechuun function keenya lama toliin baay'ate that f g qabna isa jalqabaa derivate goona. That means f a derivate goona jechuudha. Kanaa booda g x immoo to derivate godhin ittiin baay'isna jechuudha. Kanaa booda maal goona? F a derivate goonu jechuudha. Isa tokkoffaa derivate goonu jechuudha. Isa tokkoffaa derivate godhin isa tokkoffaa nagaasaa fudhanne isa lammaffaa immoo
deriveet goonee ittiin baay'isna jechuudha. That example yeroo jennu sirriimatti nu gala. Example let f of x in 3x square dha jennu. G of x keenya immoo x square minus 1 dha jennu. Find derivative of f times g at x itti barbaadi nuun jedha. That derivative kanaa barbaaduudhaaf jenneera. Derivative barbaaduudhaaf f times g derivative of n derivate at n wal qixa eenyu wajjin wal qixa jenneera. That isa jalqabaa derivate goona. That means f of a keenya derivate goona jechuudha. F of a derivate goona jechuudha. That derivative of f of a goona jechuudha. Kanaa booda isa lammaffaatu derivate hin godhin ittiin baay'isna. That means g of a dhaan baay'isna jechuudha. Achi kanaa booda maal goona jechuudha? Plus jenna. Plus jennee that isa jalqabaa derivate goone miti ammoo isa jalqabaatu derivate hin godhin. That means f of a nagaa isaatu derivate hin godhin ittiin baay'isna jechuudha. Kanaa booda isa kana immoo g of a maal goona jechuudha? Derivate goone ittiin baay'isna jechuudha. Okay. Now function lama qabna 3x and g of x yoo ta'e lacheen isaanii isa jalqabaa derivate goona f of x keenya jechuudha. F of x 3x square derivate goona 3x square derivate goona jechuudha. Okay. Isa kana asirraa isa kana f of a waan ta'eef f of x keenya jechuun ni nyaata x jechuun ni nyaata jechuudha isa kana. That kanaa booda isa jalqabaa derivate goona jechuudha. That isa jalqabaa gaafa derivate goonu okay. Isa lammaffaa immoo derivate utuu hin godhin ittiin baasna jechuudha. That means x minus x square minus 1 jenne jechuudha. Plus jennee isa jalqabaa derivate hin goonu immoo lammaffaa irratti derivate goone irraa asitti hin goone jechuudha. Kanaafiyyuu 3x square jenna jechuudha. That times isa lammaffaa immoo derivate goona. That means x square minus 1 derivate goona jechuudha. Kanaa booda that derivative isee kana constantii keessattis ta'u bakka barbaadetti constantiidhaan derivate gochuu dandeenya inni irra. That asitti t jira. T finne meeqaan baay'isuu dandeenya? 3 baay'isna jechuudha. 2 times 3 immoo 6 ta'a times x 2 minus 1 dha jechuudha. 2 minus 1 immoo 1 waan ta'eef that derivative in 6x square 3x square 6x ta'a jechuudha. Times x square minus 1 jenna jechuudha. That plus jenne 3x square qabna 3x square qabna jechuudha. Times x square minus 1 derivate goona jechuudha. That x square minus 1 qobaatti derivate goona. Function lama waan ta'eef jechuudha. Combination function yeroo darbe ilaalaa ture. X square yeroo derivate goonu maal ta'a? 2x ta'a. That 2x dha. Maaliif asii 2 qabna miti 2 yeroo gadi kuffisnee maal taati? 2 fuuldura dhufti 2 minus 1 immoo waan ta'eef 2x dha jechuudha. Minus 1 jedha. 1 kan keenya asitti constantii dha kun. Constantii waan ta'eef constantiin yeroo hundayyuu derivate yeroo goonu maal ta'a? 0 dha jechuudha. Kanaafiyyuu 2x ofa ta'a jechuudha. That 6x times x square 6x the power of asii x ta'uu qabna waan ta'eef x the power of 3 ta'a jechuudha. Minus 6x plus 3x square times 2x 6x the power of 3 ta'a jechuudha. That inni kun immoo wal qixa eenyu wajjin ta'a jechuudha. 6x square plus 6x square 12x square ta'a jechuudha. Minus 6x wajjin wal qixa jechuudha. Okay, amma immoo g of x ni wal qixa kana ta'a nuun jedha. That x plus 6 times x square plus 4 qabna yoo ta'e that kuni function kun product yaannoo kennameera. Akka function lamatti adda adda baay'een kennameera. Fakkeenyaaf kana h of x jedhee isa kanaan immoo f of x yoo jechuun danda'a jechuudha. That kun function lama product fayyadamnee derivate goona jechuudha. Product fayyadamnee yeroo derivate goonu akkam jechuudha? That isa jalqabaa derivate goona. That means m kanaan h of x dha jennu. Kanaafiyyuu h of x derivate goona jechuudha. h of x derivate goona jechuudha. That's second derivate goona. Achi isa lammaffaa immoo tu derivate goone ittiin baay'isna. That means f of x dhaan jechuudha. F of x isa lammaffaa godhee fudhadhe. Akkasitti jirutti jechuudha. Okay. Kanaa booda plus jennee isa lammaffaa derivate utuu hin godhin that means isa tokkoffaa derivate utuu hin godhin jechuudha. Dhiifama. H of x jenna. Times isa lammaffaa derivate goona jechuudha. Isa lammaffaa derivate goona jechuudha. Isa lammaffaa yeroo derivate goonu immoo f derivate x ta'a jechuudha. Okay. Kana jechuun immoo function keenya yeroo derivate goonu maal jechuudha? X plus 6 derivate goona jechuudha. Times x square plus 4 inni plus h of x keenya utuu derivate hin godhin isa jalqabaa jechuudha. That x plus 6 derivate hin goonu as derivate goona waan ta'eef jechuudha. That times maal jechuudha? X square plus 4 immoo
derivate goona jechuudha. That's kana derivate goona jechuudha. Kanaa booda x plus 6 derivate yeroo goonu that kun x the power of 1 x the power of 1 power in say 1 tana yeroo derivate yeroo goonu meeqa jechuudha kuni that asti 1 dhatti asiin kana tokkoon baasna coefficient keenya tokko waan ta'e that 1 ta'a jechuudha. That yeroo derivate goonu asi 6 ni 0 dha constant dha waan ta'eef 0 ta'a jechuudha. That times jenne x square plus 4 x square plus 4 jenne jechuudha. Plus jenne that asi x plus 6 qabna jechuudha. That times x square plus 4 immoo derivate goona. X square yeroo derivate goonu that yeroo deddeebinee derivate goonu yeroo waan ta'e tiu x dha jechuudha. 4 constant dha waan ta'eef 0 taati jechuudha. Okay. Kanaa booda 1 times x square nuun beekamaadha. That x square plus 4 jenne jechuudha. Plus maali ta'a jechuudha? X times 2x 2x square ta'a jechuudha. And 6 times 2x in meeqa jechuudha? Plus jenne 6 times 2x in 12x ta'a jechuudha. Okay? Kanaa booda x square plus 2x square in meeqa ta'a jechuudha? 3x square ta'a jechuudha. Okay? Plus 12x ta'a jechuudha. That plus 4 jennee bifa kanaan product fayyadamne derivate gochuu dandeenya jechuudha.